Rabbii kee galatoonfadhu. Biyya tokko keessatti jaarsa umriin isaa waggaa 75 tokkotu ture. Guyyaa tokko dhukkubsatee gara mana yaalaa deemee sa'aatii 24 erga oksijiinii fudhatee booda manni yaalaa $500 isa gaafate. Kana booda jaarsi naasuu guddaadhaan gar malee gaddee booyuu eegale. Doktorichis yeroo jaarsa kana argu yaala isaaf waan kafalu waan dhabe isatti fakkaate maaliif boossaa waan kafaltu hin qabdu jedhee isa gaafate. Jaarsichis akkas jedhee deebiseefi yoo barbaadde hammumaa siif kafaluu nan danda'a. Ana garuu kan na boochise waggaa 75 guutuu qilleensa tolaa itti fayyadamaa ture. Amma garuu sa'aatii 24 keessatti $500 na kafalchiisuu keetiif baay'een gaddee. Osoo rabbiin kiyya qilleensa ani waggaa 75 guutuu fudhataa ture hundumaaf kan na kaffalchiisu ta'e waggaa 75 guutuu maalan kaffala ture jedheeni imimmaan lakkuu yaasee. Argitee gumaacha rabbiin keessiif godhe. Ammas kana beektee rabbii kee bakka jirtutti bakka deemteetti uumaa kee waan si gumaache yaadataa galateeffadhu. Egaa dhugaa waaqayyo seenaa kanarraa waan baay'ee tokko barannaa jechuudha. Ani baay'ee tokkon irraa baradhe dhugumattiyyuu utoo waaqayyo uumaan keenya hafuura nuti gadi baafannee ol deeffannu kana qarshii nu gaafata ta'ee ookaniif immoo wanta ittiin bitachuu dandeenyu tokko nu gaafata ta'e wanta ittiin bitannu biyya lafaa kanarra hin jiru jechuudha. Eenyumtiyyuu jiraachuu hin danda'u. Hunduma keenyaaf iyyuu tola kennamee jechuudha. Nama hundumayyuu kan wal qixxeessu iddootti waaqayyo hafuura keenya iddootti tola nuu kennedha jechuudha. Utoo birriidhaan hin bitama ta'ee hamma guyyaa muraasaa jiraachuu iyyuu kan danda'u warroota qabeenya qabanii jechuudha. Warroonni akka keenya jiraachuu iyyuu hin danda'an. Kanaafiyyuu akka kanatti tola nu jiraachise uumaa keenya waaqayyoon keenya bakka jirru hundumatti waaqa keenya galateeffachuu qabna. Isiniin jedha obboloota koo argannus dhabnus qabaannus waaqa keenya galateeffachuu yeroo hundumayyuu dhiisuu hin qabnu. Haalli yoo nu mijates yoo nu mijachuudhaa baates bakki nuti jirru sun yoo nuti toles yoo nuti tolu baate yoo nu gammachiisus baate waanuma lubbuu keenyaaf jiraanneef iyyuu waanuma bakka fooniif lubbuun keenya wal keessa jiraateef iyyuu waaqa keenya galateeffachuu qabna. Uumaa keenya galateeffachuu qabna. Jiraachuun keenya har'a waan salphaa miti jechuudha. Har'aa boruutti darbuun sa'aatiidhaa gara sa'aatiitti daqiiqaa sekoondii waan hunduma keessa darbuun iyyuu wanta salphaa miti jechuudha. Otoo gatii itti kaffallee hin jiraanne ta'e waan ittiin kaffallee jiraannu tokkoyyuu hin qabnus hin dandeenyus jechuudha. Kanaafiyyuu haala keessa jirtan dhiisaa ta'u waan keessa jirtan dhiisaa ta'u yoo isinitti toles yoo isinitti bades uumaa keessan galateeffadha. Innaa jaarsa kana waan baay'eetu galeef jechuudha. Gaafni isaaf gale gaafa rakkatee gaafa miidhamee dhaqee qarshiin inni qabu san jireenya isaaf laachuu dadhabuu isaatirraan kan ka'e of yaadatee boo'ee gaddee waaqa isaa galateeffatee jechuudha. Har'a nutillee hamma haala keessa jirru yoo rakkinni nurra ga'uyyuu baatee dagachuu dandeenya yookaan immoo nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo otoo rakkinni tokko dhiphinni tokko lubbuun keenya nu keessaa ba'uu hin ga'a ta'e waan baay'ee agarraa jechuudha. Qabaachuun keenya inni kaleessaa qofti akka nu gammachiifne illee nu agarsiisaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboloota koo keessattuu ijoollee shamarranii warroota biyya ormaa keessa jirtanii haala keessa jirtan ilaaltanii abdii warroonni kutattanii bakka ofirratti gungumtanii jireenya keessan irratti gungumtanii ani isaan achi homaa gochuu hin danda'u ani isaan achi kanarra hin jira waaqayyo maaf na arguu dadhabe waaqayyo maaf haala naa mijeessuu dadhabe uumaan koo maaf akkas naa gochuu dide jettanii warroota ofirratti gungumtaniif jechuudha. Innaa pilees kana isa akka kana jechuu keessaniif dhiifama waaqa keessan gaafadhaa ta'u bakka waanumarra jirtanitti waaqa keessan galateeffadhaa itti gammadaa jiraadhaan isiniin jedha obboloota koo dhugaa waaqayyo qabeenyi gammachuu namaaf hin kennu hunda caala bakka biyya lafaa kanarratti wanti guddaan qabeenyi inni guddaan fayyaa qabaachuu nagaa qabaachuudha. Yoo fayyaa qabaatte waan hundayyuu qabaachuu dandeessa. Yoo fayyaa qabaatte yoo har'a dhabde boru argachuu dandeessa. Yoo fayyaa qabaatte namaan jaallatamuu dandeessa. Yoo fayyaa qabaatte bakka yaadde kamiyyuu ga'uu dandeessa jechuudha. Fayyaa hin qabdu taanaan garuu kamtuudha jechuudha. Kanaafiyyuu qabeenyas dhabaa
waggaa 7 waggaa meeqa waggaa 10 biyya ormaa hojjedheen kanan hojjedhe hundumtuu na harkan jiru maatiin koo na jalaa balleessanii firri koo na jalaa balleesse yookaniif immoo ofii kiyyaafan akkas godhee balleesse jettanii isa kaleessa dheengadda balleessitanii tofi ceephaatanii sammuu keessan of hin dhukkubsinaa jechuudha. Isa har'a jirtan irratti fayyaa keessan qabaachuu keessan irratti waaqayyo galateeffadha gammada har'umarraa kaa honnadha hojii keessan hojjedhaa milkooftuu jechuudha. Namni fayyaa qabu namni fooniif lubbuu wal keessa jiru namni milkoofne tokkoyyuu hin jiru wanta ta'eef jechuudha. Namni hin kufaa hin dhabaa hin argata wanta ta'eef kanaafiyyuu haala keessa jirtan dhiisaa ta'u uumaa keessan galateeffadhaan isiniin jedha obboloota koo guddaan isin jaalladhaa guddaan isin kabaja yoon dogoggoree jiraadhe dhiifamaa. YouTube kiyyamoo subscribe naa godhaa maatiinaaf taa'e like naa godhaa koomentii yaada keessan naa barreessan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jiraadhaa.